Amma tu yok abatanu amma tanas iyisi sama kan. Atu kabatte jennan jechuudha. Atu amma sitti abjuu kootiin ariyaa bulan dhugaana irraa iyisiisne. Maaltu si ariyaa bula? Maalum beekan abjuu. Karaa rabbi irra dabaniitiin jiran akkamitti hooti jette kiristaana bira dhaqiitii gaafadhume. Yesuus Kiristoos mee fakkeenyaaf yoo sitti dhufan kiristaanonni maal siin jedhan? Yesuus sagalee waaqayyooti siin jedhan. Tayyib jettan toleen fudhadhaati mee Yesuus ani sagaleedha jedhee jira ati jetteen lakkin jenne siin jedhan. Okay akka nagaadhaasa nuti mana keenyatti waan barbaade yoo barsiifne kuni bar mana keenya okay. Haadha gaaffin shaadaa jechuun maqumti isaa yaa'u fakkeenyaaf afaan arabaatiin waan hedduu dubbatama waan isin jettan kun ani garuu hiikaa isaan beeku. Namoonni tokko tokko garuu isin warroonni akkas quraana beektan hiikaa isaa beektu. Irra hedduu afaaniin ko akka ta'e ragaa ba'u qofa afaaniin dubbattee namatti beeksisuu qofa. Dhugubaatiin nuti jennu isa kana shaadaa ka jedhamu fakkeenyaaf amma nu bira teessee ati rabbiin tokkicha Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti gabricha isaati Nabi Muhammad ergamaa rabbiiti hojjette kanuma beekaa wanni sirra barbaadamu malee dhugubaatii akka amma isin bira jiruudha kan isin bira jiruu sanii namni dhukkubsatee ka erga sanii siin fayyee uumama jedhee raajii bira dhaqee dubbatu sanii dhaamite inni kun. Garuu namni musliima ta'e yookiin namni musliima ta'ee fi namni rabbi erga sanii Rabbi irraa arguu danda'a ergaa isa jedhamu yookiin muraajii kan jedhamu. Raajiin arguu heetu hin jiru namni musliima ta'e yoo hirriba keessa manaamaan si galtee nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam akki jaaniitiin dubbatanii manaama keessa yoo hirriba keessa jechuudha. Abjuun ati argitu ka rabbi irraa si dhufu jira ka sheexaana irraa sitti dhufu jira. Abjuun si rifachiisu ka sheexaana irraa sitti dhufu. Abjuun si gammachiisu ammoo ka rabbiin sitti agarsiisu. Fuuldura kan kee waan ati fuuldura ta'uudhaaf deemtu karaa abjuutiin arguu dandeessa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala siilaaf isa sanii siif godhaa jechuudha. Saniin alatti ammoo rabbiin namatti hin dubbatu dhufee. Gabbu'eetiin rabbiin namatti hin dubbatu. Rabbiin namatti dubbatu hin jiru. Yesuusin namatti dubbatu illee hin jiru. Walaa kabbadaa fi baqqalaan hin jiru. Sheexaana qofa kan namatti dubbatuu danda'u dhufee. Yoo ati karaa sheexaana rabbuute sheexaana dhufee. Akkamitti astaa agai sheexanni sheekni kun sheexana kan baasu amma fakkeenya sheekota tokko tokko yoo agarte ta'e onlaayinii kanarra taa'ee sheexaana baasa. Kun maalare otoo rabbitti dhufeenya hin qabaanne yookiin immoo otoo ergaa kana hin arginu ta'e sheexanni akkas taatee mataa kee dura teessee dhugaa rabbiin namatti illee agarsiiseera bar waan kana. Kun ergaa argeetu akkuma jimmedheetu sheexaana iyyisiisare taa'e. Laa kun ayatumaan iyyisiisa. Amma atoo yoo qabattaanu amma tanas iyyisiisa amma kana. Atuu qabattee jennaan jechuudha. Atuu amma si dhufee. Abjuu kootiin ariyaa bulan dhugaanarraa iyyisiisne. Maaltu si ariyaa bula? Maalum beekan abjuu. Garee shaadaa abdii as deebi. Amma atuu qabattee atuu dhukkubsattee jennaan ammoo tanas iyyuu si keessaan iyyisiifna okay? Maal dhukkubsattee si galtee maal guyyaa namtuma deemuyyuu sheexanii namatti galuu dandeessi shaayifatu malee gooftaa. Laa ka akka keessaniitii miti sheexaanni baay'inaan kanaan nessitu si galtee. Nama ibaadaa irratti jajjabaa uumama kanneen yoo taate malee. Ikkoo kanaafuu namni amma dhaggeeffatame quraana sitti kanaati. Danda'uu jechuudha. Mul'ata jechuun abjuu keessa jechuudha. Abjuun erga abjuu isa gammachiisu muslima bira kan jiru isa kanaadha. Si galtee abjuun raajiin jiru jechuudha. Qoodin raajiin jiru amma sa'aatii kanatti abjuu qofaan malee namni rabbiin itti dubbatu hin jiru dhufee. Abjuudhaan rabbiin waan fuuldura ta'uudhaaf deemu. Abjuutiin waa baay'ee arguu dandeenya. Abjuutiin biyya gallaa guyyaa takka abjuutiin bishaan daannaa guyyaa tokko madaamiin nu arrabsiti. Bakka waan hojjennu abjuun si galtee kun ergaa rabbiin jedhamu. Laa sanii miti sanii miti. Sanii miti laa namni nama akka keessanii osoo hin taane nama dhugaa dubbatu abjuun dhugaadha akka itti dhuftu nama dhugaa dubbatu nama si galtee nama rabbiif salaatu nama rabbiif bulu yoo taate malee abjuun nama sobuudha inuma sobdu abjuun nama kijibuu dhugaa taate ittiin dhuftu nama kijiba barsiifnaan abjuun nama sanillee kijibu santu itti dhufu nama nyaata si galtee nyaata haramaa nyaatu nama maal jedhu nama rabbitti sharraku abjuun qajeelaa itti dhuftu abjuun qajeelaa kan itti dhuftu warra rabbitti amane warra dhugumaan rabbiif bule warra akkasii sanniin itti dhufti malee kan kee kun amma
biyya galta kajatu san simatu guyyaa yaadaa oolee jennaani sammuun kan keera deebitee sitti garsiifte. Maalani rabbiin ko warra akka keenya jaallata bar warra waa addan baafanne warroota jira miti yeroon siin jedhu warroota fakkeessee ani quraanan beeka ani amantaan beeka jedhurra warroota warra waan beennirra jira waaqayyo si galee. Rabbitti waama kun qabdu ka rabbitti waama kun qabdu si galtee namni rabbitti waama kun qabdu. Amma duratti ati Yesuusii waaqanaan hin jenneeti. Inni ko sitti meera inni fakkeenya nuyi jiraannu nutti agarsiisuuf waaqarraa nuuf ergame malee Yesuus ergamaa ta'uusaa ofiisaa hin dubbataa bar macaafarra jira. Maal? Isuma dhageesse ka maal wal qorraa dhageessittu maal deebi'etti na gaafatta. Maal yoo deebite wasitti badaa miti. Akka hundatu Yesuus ergama rabbitti erga jette rabbitti waan makin yoo rabbitti waa makuu dhabdee rifeensa kanatti illee waa uffattee rabbiif salaattee rabbiif bulteetiin jette. Ergamaa ta'uusaa Yesuus hin dubbataa bar maaliif Yesuus Kiristoos ani ofii koo waa gochuu hin danda'u waan abbaa korraa dhufe malee jedhee hin dubbataa bar. Yesuus Kiristoos akkuma uni boonyee kadhannu innis boo'ee waaqa isaa kadhata yeroo irra lafa irra deemaa ture yeroo garuu sittiin amannuu jedhaniin. Yesuus ammoo karaa kiyyaan malee ga'uu hin dandeessan dhugaa isaati. Kana nuti illee itti amannam. Namni yeroo Yesuus dhufe sanatti namni Yesuus Muuseetti amanee Muuseedhaaf tole jedhee Yesuusiif tole hin jenne jannata dhaquu hin danda'u. Karaa isaatiin malee karaan biraadhaan jiru yeroo sanii. Akka sorgatee adda baafamanii deemtanii nu muggut ture. La sirriitti hubadhu kaawwan siin jedhaa jiru. Achi dura osoo Yesuus hin dhufin dura hoo warri Yesuus hin beekne karaa kamiin jannata seenan. Karaa nabiyyi duraan jiruutiin fakkeenya warri zamana Musee jiru karaa eenyuutiin jannata seenan. Karaa Yesuusiin jannata seenan Yesuusiin hin beekan iyyuu. Jannata deemu isaanii eenyu mirkaneessa achi dha eenyutu akka jannata jiran fidee isinitti hime. Inde Yesuus Kiristoos jannata akkami seenna jennaan abboomota eegi jedhee ka. Abboomota eeguudhaan jannata seenya jechuudha. Ammas Luukaas boqonnaa 19 lakkoofsa boqonnaa 16 lakkoofsa 19 irratti kaaseetiin dubbate Yesuus iyyuu. Yesuus iyyuu jannata seenuun karaa abboomota eeguutiin akka danda'amu Yesuus dubbateetiin jira. Ufii mataa isaatii jechuudha. Warri duraaniidha akka abboommi Musee eeguudhaan jannata seenan dubbatee jira Yesuus. Abboommi ta'e jechuun maal jechuudha? Abboomota jechuun ajajoota Rabbii kan duraaniidha. Fakkeenyaaf yeroo Museen jiru warri abboommi Museen dhufe ajaja Museen dabarse warri hordofee waan Museen jedhe dhageetiin jedhe jannata seena. Warri zamana Abrahaam jiru waan Abrahaam jedhe warri dhageeffate jannata seena. Yeroo achi dura nabiyyoonni hundi isaanii karaa kana dhufan. Musee yeroo dhufe taphaaf hin dhufne bar ergaa Rabbii geesse jechuudha. Namni isaaf tole jedhee isa seena ibidda seena jannata seena. Si galtee namni Abrahaamiif tole jedhee isa seena ibidda seena jannata seena. Namni Yaaqoobiif tole jedhee isa seena jannata seena. Namni karaa Rabbii hordofe hundi isaatu jannatuma seena warri duraaniyyuu jechuudha. Akkamitti Rabbiin nabiyyoota gurguddaa kana maal faayidaan inni ergeef maalidha? Seera wanni inni baasee maalidha? Akkanatti nutti amanna si galtee nuti. Duraanillee namni jannata seenaa dhufe yeroo Yesuus dhufe illee karaa isaatiin jannata seena namni ammallee erga Yesuus hin boodallee Nabi Muhammad erga dhufanii hadiisa sayya Bukaarii keessa jiru 1535 irratti namni ummanni kiyya guutuun jedhan ummanni kiyya warra inni itti dhufe kun guutuu warra ana boodaan isaan boodaan argamu guutuu yubaanan hundi isaaniitu jannata seenaa warra dide malee jedhan. Akkamitti dide namni jannata seenuu jedhanii gaafatanii jennaan namni anaaf tole jedhee jannata seena. Namni ana dide ammoo ibidda seenaa jedha. Si galtee? Eenyuun yoo dide? Akkasidha. Ammatti Nabi Muhammadin ergaan Nabi Muhammad kan xumuraata kan xumuraadha ergaan jirtu kan Nabi Muhammad. Namni amma Nabi Muhammad bar waan haarawaa miti waan isaatti yaaman. Waan haarawaa waan nabiyyoonni duraan hin beeknedha miti. Wama nabiyyoonni duraan tajajaa turan Rabbiin tokko choomsu Rabbiif bulu Rabbiif tole jechuudha. Nuti bar muslimtoonni Nabi Muhammad waaqan godhan waaqa waaqaati waaqessinu beeki. Waaqan jennuun nuti. Nabi Muhammad waaqaa miti. In kadhataman. In waaqeffaman. Isaaniif hin sagadnu. Si galtee isaaniif jecha hin soomnu. Nabi Muhammadiif jecha hin soomnu beeki. Nabi Muhammad akkuma keenya nama Rabbiif jecha soomu malee nama Rabbiif jecha bulu malee isaan waaqa miti. Isaan illee wadi jedhan karaan nabiyyoota sirriidha jedhan. Quraanni guutuun isaa nabiyyoonni sirrii akka ta'an gadi dhaaba. Hundi isaaniitu Yesuus illee nama qajeelaa akka ta'e Abrahaam nama qajeelaa akka ta'e Museen nama qajeelaa akka ta'e hundi isaaniitu waan Rabbi itti kenne akka qajeelatti geessan Rabbiin ni hima. Karama sana irra gadhaabatanii karaan sun qajeelaadha karaan nabiyyoota sun qajeelaadha karaa kanarraa akkan dabnee jedhan. Kiristaanonni ammoo karaa Rabbi irra dabaniitiin jiran akkamitti ho'ati jette kiristaana bira dhaqiitii gaafa dhume.
Yesuus Kiristoos mee fakkeenya yoo sitti dhufan kiristaanonni maal siin jedhan Yesuus sagalee waaqayyooti siin jedhan. Tayyib jettaan toleen fudhadhaati mee Yesuus ani sagaleedha jedhee jira ati jetteen lakkin jennee siin jedhan. Okay akkamitti fudhattere? Macaafa keenya dubbate. Macaafa keessatti eenyu dubbate? Macaafa namoota hedduu dubbate. Yesuus jechuu qaba moo anatu jechuu qaba? Nama biraatu jechuu qaba. Yesuus tu barsiisuu qaba. Nabiyyoota barsiisuu qaba waan akkanaa kan. Cubbuu Aadamiif du'ee jedhan. Yesuus an cubbuu Aadamiif du'a jedhee jira hin jenne. Argite am? Hin jenne Yesuus waan hin barsiisin. Hundaaf du'ee bar. Hundaaf jedha. Lakki cubbuu biyya lafaatiif du'a jedhee takka dubbateen beeku Yesuus. Waan akkasii barsiiseen beeku Yesuus.